وان سجلي أمتها هاتف تمامته وان براتب كانم نتمنجرو ألا تكتي نمشانين ألا تكتي إيرشان تمو يجون مثال ساتو إسلو ما يادا كمي مجيودا نمني توكو يوتم لما يوتم توكو يوتم ممكن غديرو فينا ممكن توكو يوتم غديرو فينا ممكن على تنم نما غديرو نجرو بيكم بياربات لما يوتا تسامو فين مجايو شيء تقفان سوق الرا سوق والله في جرورا وابتا شو قبات بالبلا إسي جرت نمشانين تمو يجوني أنا نانغلو هي كان إسا نانغلو نما تمسيسلي نانغلو I am very sad by engadaichu intala dubarti namashanin gara isi kufizani mata faratani gara isi karara demani ju amma garan kun oljechun dandetu wanyatun dandetu wadugun dandetu ba ya dukubsati so kanafi namonni kara Facebook hararan ebalu tumsise tani walola jirtani kana abba isi tumsise abba sanif rabbi iftu isin tumamterti namni tume kun nama shan ebalu natti ergahin beitu nama tume kanalle qabatamatti won isin beitu jiru namni lama gurraachi ta'u argite namni lama sadimotu arabatu argejit afaan ufiitin aljirti gaafa fayyite mootu carraayo argatte karar addaan isin baafti anamma ergaan kiyya gamana giu ebartu teetanii maqaa wal balleessu wal dollomu kana dhiisati obboleettiten yoo qaaman dhuftanii gaafachuu barbaadan yeroodhaaf mana asli jirti mucaa gurraacha Facebook kana nama rabsu asli yaa'in tokko mana isa jirti yoo dhimma biraa dhimma addaa walirraa qabaatanii wal arrafisan saniif isiniif rabbitu beeka yeroodhaaf ammaaf na bira jirti mana kiyya jirti kophaan galleeni nama hedduu wajji fuunee galleeni gaaddiseen nu bira jirti beetiin nu bira jirti abbabaan nu bira jira artistoonni churiyyoonni isii artistoonni biyya kana jiran oromoo hedduun nu bira jira ijoolleen oromoollee amaadiin faa saadan faa ijoollee hedduu warra maqaa dha'uun hin beekne maqaa isaa hin beekne ijoollee hedduun nu bira jira biiftuu usman faa nu bira jira soo kanaaf nama hedduu kanaaf obboleetti teessanii biyya baqa keessa hojii jirtanii warri biyya kana jirtanillee gaafadhaanii jajjabeessanii maal taate maal situme jedhaanii gaafadhaa namoonni kun immootu namoonni kun waan immootu warroonni biyya biraa jirtan yoo isii lakkoofsa isii hin beektanii Facebook isii hin beektanii dubbisaanii wal gaafachuun bareeda wal jajjabeessuun bareeda waan ta'eef noomaata rakkoon qabu kanuma isin jechuu barbaada inni biraan mootu warroota isaan gahinu faattumsise jedhu jira waan akkasii an guyyaallee yaadina isiniin jedhee ture yaadamulleen gara keessa namaa rabbi beeka garuu hin fakkaatu dubbiin hin fakkaatu namni tume yoo ammaaf yeroodhaaf isiif rabbi iftuudha kanaaf aalimu gaybaan haasa'ina amma nama isii tumsiise rabbii fi nama tume san qofa beeka isilleen qabatamatti waan beektu hin qabdu namni beeku hin jiru soo kanaaf wanti godhamu amma mucayyoon tuni in miidhamte dhiigaa irraa bu'e intala dubartiiti nama shaniin tumamte in faraxamte haakima geeffadhaa dura ebaluttume booda nama Facebook dhoowwatan dura isii yaaladha mucayyoon faraxamte garaa keessa sibiila tumamte sana dursi isii yaalachuudha amma guyyaa isin Facebook raayitan san andeemee miilan barbaadu ture isin ebaluttumsiise ebaluttume jedhaarta nuti namni hedduun miilan deemnee barbaadaa ture osoo asliin faatti kaayiroo jiran osoo reediin faatti kaayiroo jiran osoo ebalufaa kaayiroo ina namni kun horii miti wajjin oolu bakka takkan galu mana tokko keessa wajjin galu namuu bakka gala yeroo barakkoo akkuma nama biyya kamittuu walitti dhufa jara kenna soo kanaaf nama nuti intala dubartiiti miti namummaa kamuu yoo rakkate akka namaatitti bira dhaabbanna waan dandeenyu ni gargaara soo kanaaf yeroo isiin tumamsan hin agarre nama itti erga hin beeynu qaamni itti erga kuni qaama maaliif sagalee ummata keetiif taate jechuun malaa dubbilleen wali fakkaata sirba kalee galgala gadhiifte akka ganama tumamte
kana ka isif rabbi iftuudha nuti wanni rabeenu hinjiru garuu akka malee miidhamtee akka malee tutumamtee yaalchifadhaa jechuudhumaafi amma dursi yaala ergasii nama tumsisee addaan baafattanii diyaaspooraan biyya faranjii jirtanii mootuu mucciyoon hamma humna isiitiin qabsaa'aa jirti sama ofiitii sagalee ta'aa jirti osoo garaa koominiitiitiin karaa garaagaraatiin piroosesii fixanii fi biyya akkatti dubartii nama 10 nama 5 tuman kana keessa achi baaftanii bareeda jedheetiin amanaa soo maaliif intala dhalaati rabbi irraa argatta hamma dandeetten hamma beekumsa ofiitiin saba ofiitii sagalee ta'aa jirti aartii oromoo guddisuuf tattaafataa jirti maalumaaf sagalee taataaf tumamteedha malee nama ajjeeftee biyyaan baane wahattee biyyaan baane kanaaf ijoolleen keenya diyaaspooraan oromoo koominiitiin diyaasporaa ta biyya alaa jirtan hamma dandeettaniin osoo mucayyootan kaayiroo kana keessa achi baaftanii biyyi kun biyya Asiyaanuu itti dararamaa turte Asiyaa mootummaan biyya kanaa duraan sibiila tokko achi kaayee miila isii gamaa gamanatti hidhee harka isii gamaa gamana hidhee dhagaa gararra kaayaa ture biyya kanatti namni akka fedhe namni garaa jabaatu akka fedhe nama godhaa jechuudha. So kanaaf afaanuma qofaan maal jechuu maal ta'uu akkas ta'uu osoo hin taane yoo dandeettan hamma dandeettanitti sinigalee osoo as keessa akka baatu irra dalaydanii natti tola yoo dadhabdanillee rabbiin kadhaa fi ammaaf obboleettiin teenna baay'ee miidhamtuudha. Mana isiitittillee galuuf immootu baay'ee tokko sodaachisaadha. Isa dhugaa rabbi mana kiyya jirti ammaayyuu na bira jirti. Yoo anis rakkatama biyya rakkoo keessa jira waan qabdaniin bira dhaabbadha gargaara afaan qofaan nasraa ta'een artistiin osoo hin taane haala mijeessa fi jechuu barbaadetti haala mijeessa fi namni keenya bakka ma argetti argite akka baala mukarraa bu'ee tayaa jira waan ta'eef kara dandeettaniin osoo bira dhaabbattanii natti tola amma lubbuun isii har'aaf baatee jirti ta dhuftuutu guddoodha jara keenya. Arxaafu oolte jirti midhaaniif bishaan fi lafaan dhumne soo kanaaf ta dhuftuutu caalaa waan dandeettaniin karaa dandeettaniin akka obboleettii teenya Nasraa Gursum yookiin artisti Nasraa Gursum bira dhaabbattan waamicha obbolummaa fi oromummaa isinii godhuu kiyya ani isa ebaluun tumsiise jedhan san laa'an keessa hin jiru biyya kanatti namni nama tumsiisuu illee hin danda'u qaamuma oromummaa kee jibbuun yoo si tumsiisan malee namni dhuunfatti qiimii irraa qabdu akka Nasraatitti qiimii irraa qabdu tumsiisuu hin danda'u yoo qaama oromummaa isii jibbuun qaama addaa keessan qaama diina oromoo keessan waan oromoo taateef irra dalagamee mallaqni guddaan kafalamee tumsiifamuun ajjeefamuun hin danda'amu maa sana dura aslii tolchaa maammeessitee ajjeesuuf waan jedhamu wayii haasayamaa ture. Waraqaan hundi mallaqni guddaan fandi godhamee akka waraqaa hunda fixatanii biyya kana dhufanii algaa qabatan hunda feesbuuk kanarra haasayamaa ture. Akka dhuunfa guruppiilleen mootuu yeroo hedduu mallaqni bu'aa ture amma fakkeenyaaf gizee hedduu warri abiyyiin deeggaru kun aslii tumsiifne ebaluun tumsiisaa jedhamee gizee hedduu mallaqni anuuyyuu ija kiyyaan garga yeroo tokko 70,000 wayi yeroo tokkollee 80,000 yeroo tokko 50,000 because aslii tumsiisu maaliif abiyyiin arrabsaa waan jedhu jechuudha. So isinii galee haala saniin ta'uun mala guruppii wal qindeessanii mallaqa guddaa fandi godhanii tumuun mala ta'uun mala qaama mootummaatiin duriyyee qindeessanii ta'uun mala akkuma Keeniyaa fa'aa nama dhabamsiisan kan argite as keessattuu nama achi buutee dhabamte hedduu jira amma mucaa wayii nama irraa dubbatu dhabame carraa kanaan kaasuu barbaada UN keessa ijoollee keenya Ingiliffa turjuman ilma Oromooti UN keessa Ingiliffa ijoollee Oromooti turjumaan jechuudha ijoolleen keenya afaan Ingiliffa waan beekneef faranjootaaf Oromoo walitti turjumaan gabbayeetuma dhabame haati warraa isaa ilmoo garaa qabdi gadi bayeetuma dhabame kunoo amma jaartiin isaa deette nama ilmoo isaa guddisuun qabu ilmoo isaa nama aannan bituuf hin qabdu jaartiin dalagaa hin qabdu deettee lafa jirti mucaa achi buutee jaartii achi kamaali jechuudha UN keessa dalagaa bara mataa dhaabbata UNHCR tama idil addunyaa tana keessa dalaga warra rakkoo baqattoota furu keessa dalaga gabbayeetuma dhabame because maaliif afaanuma Oromoo kana Ingiliffatti maa hiike Oromoo rakkoo ofii kana ibsataa waan jedhu irraa jala dalaganii
achi buutan isaa dhabame jechuudha. Nama sooshaal miidiyaa irratti nama rabsuu miti, nama kaafaa deeggaruu miti, nama abaa deeggaruu miti, nama paabaa deeggaruu miti, nama badhaadhina deeggaruu miti. Nama baratee akka carraa biyya kana dhufe ingiliffa qofa rakkoo kee ati afaan oromootiin itti himatta inni mootu ingiliffaan faranjootatti si himaa jechuudha. So namni turjumaanuu kun hedduun carraa biyya Ameerikaa, Austraaliyaa, Kanadaa, Awurooppaa kanneen argataa ture hin dhabamsiisanii jechuudha. Akkatti nama jala dalaganii nama dhabamsiisuun hin jira biyya kana. Karaa biraatiin immoo alaadha reedii walloleen reedii tumsiisuu hin danda'u. Reedii yoo naa walloleen na tumsiisuu hin danda'u. Haala guruppiitiin waa'ee siyaasatiin wal qabsiisanii mallaqa wayyaa fandi godhanii wal tamsiisuu miti idmee wal hiisisuun wal ajjeesisuun hin danda'amu. Dirree xiyyaaratiin wal deebisuu waan akkasii hin danda'ama isinii galee maa sana dura yoo yaadatan ta'e fayyisaa afurii dirree xiyyaaratii deebisan. Iyyaaloon yeroo 4 dirree xiyyaaratii deebi. Sheektichi tokkollee yeroo 4 dirree xiyyaaratii deebi. Biyya kanatti wanti wal godhan guddaani mallaqa guddaa fandi gootee wal tumsiisuu wal hiisisuu dirree xiyyaaratii yoo biyyoota carraa biraa